Abdii waa'ee jennaa maal jedhee jennaan ani heerumee jira abbaan manaa kiyya kanaa abbaan manaa kiyya akkasii jettee dubbattee jirti. Abdiin hoo maal jedhe? Abdiin maal jedhe waa'ee isiitirraa akkasuma sa'aadaattu abbaa manaa isii deebi'eefii jira abbaa manaa isii argattee jirti. Maaliif obboleeyyan kiyya sa'aadan abbaa manaa isii manumatti qabdee akkanumatti jechuudha. Qabatte ka bulloon immoo akkasuma manumatti fidee akkasuma waa'ee abdiitii fi waa'ee sa'aadaa waliin laala jechuudha. Dhimma waa'ee sa'aadaatiif dhimma jannaa nan abbaa manaa argadhee jetteeratti abdiin maaliif dubbachuu didde? Dhiirri tokko gaafa dubartii takka jaalatte gargar baatu ergi isiin gargar baatellee akka isiin hin miidhamne ergi isaan gargar baate akka isiin hin miidhamne nagaan jiraachuu isii barbaada. Abdiin ama fakkeenya namaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko otoo taate gabbayee ati akkasii ati akkanaa ati jinnii ati jankaa jedhee arrabsuu danda'a. Garuu immoo abdiin hin dubbanne maaliif dubbatu didee isiisa waan jaalatuuf isiisa waan kabajuuf kalas carraa dhaqa. Inni godhamu hin jira. Abdii dhugaa asumaan galatoomi utuu namoonni tokko taate arrabni ni sarrabsuu jecheenni siin jedhu maal waa hedduu jira. Garuu immoo sun hunduun dhufne. Sun hunduun dhufne. Abdiin callisee dhageeffatee callisa. Tariin dhageeffata. Sagalee isiin waan jannaa jaalatuuf jechuudha. Sa'aadan abbaa manaa isii akkamitti argattee akkamitti qabattee karaa kamiin qabattee kan jedhu mootuyyuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutuutaaf kabajamtoota maatii chaanaalii Munnaa 24 akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii. Ani illee nagaa jira alhamdulillah galata rabbii isin akkam nagaa qabdu fayyaa qabdu jirtu jabaattu. Har'a waa'ee jannaa fi akkasumas sa'aadaatu maaltu jira maaltu deemaa jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana like gochuun share gochuun hin dagatinaa. Abdiin jannaan ani heerumee abbaa manaa kee isin barsiisaa abbaa manaa kee akkasii abbaa manaa kee akkana jechaa turte. Ajaa'iba. Jannaan erga heerumtee baga heerumte. Abdiin maaliif irraa dubbatu didee namoonni hedduun gurra kana qeensa eeguu danda'a. Hin dubbatu abdii maaliif irraa dubbanni tokkoffaa jannaa jaalata. Hin kabaja iddoo isiif qaba. Dhiirri gaafa si jaalattu yeroo siin gargar baatullee erga gargar baatee akka ati kabajaan jiraattu si barbaadde. Akka ati jaalalaan nama isa wajjin jiraatu si barbaadde. Dubbii sirratti oofuun barbaaddu. Dubbii sirratti fiduun barbaaddu. Ani sinni gala jedhee yaada miti. Erga heerumtee bakkuma sanitti jaalalaan yoo jiraatte hin gammatan inni keessi isaa. Sababa isii jaalatuuf. Isii waan jaalatuuf abdiin hin gammata. Jannaa waan jaalatuuf otoo jannaa jibbuu ta'ee har'a gabbay irraa dubbata. Maqaa isii balleessuu danda'an akkana isii godheen akkas jennee balleessuu danda'a. Garuu immoo namni namummaa qabu namni sammuu tana qabu yaadu waan badaa namarratti yaadu. Tokkoffaa inni bor nama fuudhee ilmoo argatu ilmoo isaa yaani waa hedduu jira jechuudha. Dhugumatti baay'ee tokko bakka. Abdii jechuun nama attaati. Wallaahi laziim abdii nama gaariidha. Nama kabaja nama birallee qabu. Kanaaf jannaaf deebisuu didee isiin garuu hin jaalatte. Miitaa zabaan viidiyoo hunda keessatti waa'ee abdii lafan keettu. Viidiyoo waraabdu keessatti waa'ee abdii lafan keettu. TikTokii, YouTubii waa'ee abdii lafan keettu. Waa'ee abdii dubbatti maaliif hin jaalatte? Waan jaalattuuf waan iddoo qabduuf garuu carraadha waan gootu hin jiru. Kun kana waa'ee sa'aataan abbaa manaa isii argattee jirti. Sa'aataan abbaa manaa isii gadi argatte dhuguma waan baay'ee tokko
nama ajaa'iba. Bulloo shawuutis na fakkaata. Fidee manuma inni jirutti jarri zanaa jedhanii fataa jedhanii ofirraa raahaa godhanii taa'aa jiran. Maashaallah. Ofirraa raahaa godhanii taa'aa jiran bulloon itti fide. Sa'aadaan itti fidee dhaqe. Sa'aadaan kee gootee qabdeen taatti. Maaliif ree? Isiitu abbaa manaa isii irraa fudhate. Inni immoo isii tana jechuudha. Niitii lammataa fuudhuudha jedhee itti himna. Warqii isiin fudhatee birrii isiin fudhatee niitii lammataati fuudhe. Itti bilbilte. Anatu sirraa fudhatee ati dhiirsa kee qabachuun beeytuuti akkasiin beeytuuti jenniin beeytu jette. Itti bilbilte Sa'aadatti. Jarana. Dubartiin dhiira takka erga fudhattee maaliif dubartii isiin bilbiltee jeetti? Himmootu dhiirsa sana erga fudhattee immoo abbaa ijoollee kana gaafuma sanu haadha manaa keetitti himtee amansiiftee lakki anaaf isillee situ horataa yookiin immoo nutu dalaganii furamnaa nu lachiifuu nu taata jechuu qabdi malee wallaahi billaahi ati bultii qabachuun beeytu ati akkasi jettee itti bilbiltee silaa lakkii sitti hima. Ani abbaa manaa kiyya wajjin ama firiitii jiraadha. Barga mallaqa isiitiin gafuudha. Irra dhaabatte Sa'aadaan irra dhaabatte. Kan gootee qabdeen taatti hootee. Maaliif ree? Haqa Sa'aadaatti wayii jechuudha. Hayti akkatti baatee jira. Dhugumatti hayti akkatti namaa baate. Gaafa dura namoonni hedduun Sa'aadaa waa hedduu jedhanii turanii. Sa'aadaa waa hedduu jedhanii turanii qoricha nyaachuuf jechaanii turanii. Qoricha nyaata isii nyaadhu jennaan Sa'aadaan indittee jedhanii turanii. Garuu hayti isii baatee fi Sa'aadaan akkuma dhaadatte hin godhaa jette akkuma hin godhetti san hin goote jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Kuni kana maaliif isin fakkaata? Isin dubartoonni yoo namatti heeruma barbaadan tokkoffaa nama amansiisuu. Nama san bakka hin jiraa miti akkanumatti. Nama san dhiirasa yoo jaalatte abbaa manaa qabda, haadha manaa qabda, ijoollee qabda yoo qabaatte waan nu barsiisi yookiin immoo ishii amansiisetta malee akkanumatti itti bilbiltee ol kaatee ati akkasii ati akkana jechuun hin jiru. Dubartiidhaatti illee waan si quunnamu beektu biyya hambaa keessa jirta. Kanaaf kana isin dhaamuu barbaada. Rabbi waan akkana nurraa qabu waan nu taane nurraa qabu ka isin jechuu barbaada isinitti dheeressee jira. Kanaaf obboleen kee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa masmaa viidiyoo kiyya laayik godha, sheer godha. Namoonni yaada qabaattan namoonni keeka qabaattan yaada keessan ibsadhaa isinin jechuu barbaada. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagannaa tura. Baay'isin jaaladhaa, baay'isin kabajaa. Maatii chaanaala kiyyaa na jajjabeessitanii jirtan dhugaa Rabbi na tirsitanii jirtanii ammallee jabaadhaa isinin jechuu barbaada. Yoo yaada qabaattan yoo keeka qabaattan ahlan sahlan isinin jedhee jira. Asumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daqiiqaa 9 guutuu isinin jechuu barbaada. Baay'isin jaaladhaa, baay'isin kabajaa. Waa'ee biyya keessaa akkasuma ammallee inshallah irratti isin hojjedhe jedhee yaada. Waa'ee biyya keessa maal akka jiraa jirtu manni seera qabeessa manni seera hin qabne waa'ee kana immoo odeeffannoo otomaa qabu viidiyoo hojjechuun immoo baay'ee ulfaate natti jechuun odeeffachaa tumaan jiraa quba qaba haalli biyya keessatti jedhu tokkoffaa manni seera qabeessa taani mana bakka akkam ijaaramee diigama amma Adaamaa fa'aa keessatti gara Burraayyuu gara maali kan bakka naannoo kana keessatti mana seera qabeessa dhala diigamaa jira jechuudha. Manni seera qabeessa dhala wanni diigamuuf sababni isaa kaarta pilaanii barbaachisa waan ta'eef kaarta pilaaniin kun waan lafti kun ka'eennoo akka ta'e gabareeti jechuudha. Lafti kun baay'ee tokkotti miira keessa nama galcha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko namatti dhagama. Namoonni mana isaanii mistaawatiin ijaaratanii akka gaariitti ijaaratanii jiranitu
firoottummaan kiyyaa namni kaartaa seera hin qabaatiin ijoollee hedduu beeka jechuudha. Namoonni akka barii akka jabaatti ijaaratanii haala sodaachisaa keessa jiran jechuudha. Haala sodaachisaan isaan keessa jiran mootummaan kun guyyaa dhufe biriin godhe dhiiga jechuudha. Garuu immoo kanumattuu mootuyyuu seera baasu kama kaartaa pilaanii kana mallaqa guddaa gaafa kaartaa pilaanii hin qabne kun seera itti ba'uun hin danda'ama. Karaa itti hin danda'ama nama yoo gaafa walitti ijaarratte jette inshallah rabbiin keessa rabbiin biraa jiraachisu wallaahi ammallee ani nama firrumti kiyyaa ijoollee nama mucaan obboleettii tiyyallee akkasuma waa hedduutu jira. Waa'ee pilaanii kanaa dubbanni waa'ee mana ijaarsaa kun baay'ee ulfaata. Kanaaf warroonni shanas karaan irra tareetu jira. Warroonni irra tareetu rakkoo nama warroota irra tareessan. Isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa tura halkan gaarii. Video biraatiin walitti deemtu nagaa.